taatanii maal ba'uu danda'amtanii isin eegaa raban waaqa abbaa guuttaanii argatu waan ta'eef. Dabaa mee dabaa baana jiruun. Jungalaa warra kaanii galu. Dufte ijoolleen dufte ijoolleen. Bol jirta. Kamu ulfaatee harka ulfaatee harri tun akkasuma dhufte darbiti. Ani boga akkasuma cinqin fenu bogaan kai abas gani kai Madagascar itu jadi ya impact kata di Madagascar akan kembali. Mantap. Nugang, itu film di sini. Mila kayaknya jelas itu film Nufana jelas. Dapat janji terjelas kayak. Ini kita loh. Ini kita. Ini kita. Habis. Kapan ni? Tahu. Kamu tak ada. Cangkap tu. Cangkap. What are those to material features? Itu material. Good. Hard. Good. Hari deh. Kalau boleh cak. Nanu tu yang itu anak. Untuk siapa sih? Jangan dah kira. Gasan. Ia kita berlalu di sini cak. Akau apa tu show? Ani karakan. Karak kita. Karak dulu. Karak udah share. Anu ada makina boleh kau tu kol le. Dua anti bari orang hero tadi datang ke aku kerja kan. Bagus. Ada Ramorisi. Iya, pada kau ini kita tahu. Ada dua, ada. Magaleen siraachoo nagaa dhaggeeffadhaa. Warri dhageessan warra nageenya dhageessisaa. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa. Namni Yesuusitti namanne jireenya bara baraa hin qabu. Ammayyuu firdii jala jira. Namni Yesuusitti amanu garuu jireenya bara baraa qaba. Tajaajilli baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Akkatti namatti tolu dhuga ba'umsi jedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee torbee kana guutuu tajaajila Addis Ababaa keessa Shawaa keessa lafti nu hafe tokko hin jiru. Yesuus karaa dha. Warra duuriyootaatti illee dhugaa ba'a. Yoo isaan didan immoo keessa buusna. Dubbisaanitu macaafa qulqulluu akkamidha mee? Macaafa qulqulluutu argite ani waggaa afur guutuun dubbise. Erga
siin jedhama. Waggaa kudhanii nan nyaadhe nan dubbiseenti wangeela koo bukkutee nyaadhe akkuma wangeela naanitti waan ta'eef Ati immoo hin nyaattee? kana duwwaadha tajaajilli akkamitti namatti tola Ameerikaarra Awurooppaarra Eeshiyaarra biyya keessa miti biyya alaa keessa deemee lallabaa turan namni akkanaa lallabaa ture iyyuu hin jiru kan akkanaa wangeela dubbisee fixe hin jiru. Akka jedhee ergamaa Museen akka jedhee maannan bakristos Ergamaa Musee? Iddoo kan jira ergamaa Musee? ati dubbisnee fakkaatadha maal jedhee beektaay maannan bakristos ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ከናብዩ ዱርቢስ dhiirris eenyuyyuu uumama haaraa gadi taaneefi bakka lallabna kabirbaanne garasiin baasne garalaa baasne keessa babbaasaa wangeela kana lallabna siin jedhee abshir yoo gaaffii qabaatte na gaafadhu. Warra duddaniif warra nyaatanan gaafadha. Akkas jedhe ergamaa Isxifaanos gaafa dubbatu kan raajii seera uumamaa irratti namni hundumtuyyuu namni karaa Yesuusitti amane hundumtuyyuu ni fayya jireenya bara baraa argata jedhe seera uumamaa irratti akkas jedhe mul'ata Abrahaam irratti immoo Abrahaam akkas jedhe namni hundumtuyyuu Yesuus Kiristoosin ala kan yoo amane jireenyaan argatu si'oolii gala. Isinii waggaa afur nyaannee waggaa afur tunnee jettu. Ani garuu kanan dubbise amma mul'ata Isxifaanos raajii Isxifaanos raajii Museen jettan kana hin argine an akkamittan arguu dadhabe an biraa kan dubbistammoo waan sanaa galaan jiru. Hin argine dubbisi gadi taa'e akka keenya dubbisi nyaadhu dhugii hin dhugama nyaata maatiin jedhee. Dubbisne gadi qabii nyaadhu irra taa'ii nyaadhu akka minaan nyaatanitti nyaadhu siin jedhe yoo san siif gala siin galu sila kanaaf irra gadi taa'ii nyaadhu yoo irra gadi teessee nyaatte malee siif hin ta'u siif hin galu. Kanatti dhugaa baadhu. Isa nyaattan jara kanatti dhugaa baaqa warra giddan. As gortee salphattee gara. Ayyaansistu obboloota nagaa keessanii Nagaan keenya kinu. Nagaa. kun nagaa miti. Yesuustu nagaadha. Yesuus nagaa keenya jedhe Museen. Kanaafiyyuu Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya seera uumamaarra deemaa dubbifadhaa. Lafa dafee dhiqatu dhiyaata. Ishii bareedu. Yesuus isin jaallata. Gara jireenya bara baraa. Ishii bareedu dargaggeessa. Yesuus isin fayyisaa. Nanti rasanya gilbert. Waan dhumaa ta'e waan ta'eef ibsiisaa baasaa itti agarsiisa. Itti agarsiisaa daba. Kiteeffannee turedha. Janaafuu muka isaa irra jalaa Bagi jaga lagi. waa maalota ragaaddaa. Togdota kena kali kita. Ayat.
Baasi ka isa dudde. Ati sa nyaatte maaf itti dhimtu maal? Sinitti dhugaa ba'uudhuuf namaa bakka jiru boonsi. Akkuma maal jedhu. Walitti jirtu leetta. Isikan. Diyaatee kan jenne maaf itti dhimtu maal taatanii? Beri dah kasih kenna nama me biri sana nu kenna. Ittim dinna. Jangan juara dire. Maaliif naannoo iddoo sanitti manimpee? Amma hojii keessa galatti. Dhugaa sanitti ba'uudhuuf namaaf akka jiru boonsi. Berica. Ana miti isaan jedhe ana miti ani jedhe maal jedhe. Amma maal barbaadde? Maal godhu barbaadde? Ana miti kan jedhe isaanidha. Ishee tanallee bidoo bilchaate. Waati ishee tan. Maal wayyam? Maal godhu? Injir? Ha? Ari bagaimana? Nanti, kalau panas, abot tuh positif tadi. Betul. Kadabat ke? Si. Takut kita lewat takut tidak ada. Harga kita lah. Kita kena kokar mani itu. Karena ya baca. Bisa. Oduu gammachiisaa dhageessaniittu hin dhageenye yoo ta'e dhagaa dhaggeeffadha. Waaqayyo gooftaan baay'ee sin jaallata. Namni garuu nama ta'uu isaatiin cubbamaadha. Sababni isaa sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo sitti hir'ateera jedhamee caafamee waan jiruuf. Sababii cubbuu keenyaaf dammoo du'aatu nutti faradamee jira. Gatiin cubbuu du'aadha waan jedhuuf. Du'a jala ba'uu barbaadda. Jireenya bara bara argachuu barbaadda. Boqonnaa barbaadda. Kottu gara Yesuus. የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ከዛሬ ውስጥም አሁን ነው። ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ልንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም ብቸኛ ስም አዳኙ ስም ኢየሱስ ይባላል። ጉያን ፈይና ሀረዳ ያደገራ ከሰኒ ገደረዳ ሞትማን ዋቀዮ ዲያቴራ አንሜ አከሚ ፈልመንት በልቲ ኡገበምሰና ከምን ጎዴን ጀደመነ Falatti baatee jettaan indaan kana dhume. Ani la ibidda waaqarraa harcaasaa. Lamti meeqan naan qullaa, duudhaa meeqan naan dhagaa. Hin agarre mo'an. Argeeram kan kootan manti gaafachaa jiram. Dhuga ba'umsi koon nama akkam ture. Isa kam nattaa somtaan isa sitti haasoo dhageessuan. Kan koo dhaga'uu qabda duraa. Yeroo ani kadhadhu duudhaan hin dhagaa. Jaaman hin banama. Kanarraan immoo Gagaa akkasitti osoo hin taane dhaloonni jireenya keenya irraa fakkeenyummaa gaarii arguu qaba. Hafuura tasgabbii qabaachuudhaa qabna. Taragaaggaanee dhaloota itti dhugaa bahuudhaaf malee dhugaa itti baanu. Kanaaf taragaaggaa dubbadhaa jechuu godhu. Anime wangeela kana irrumattan du'aan jedhame. Akkuma Phaawulos mormumti koo irratti cita malee wangeeluma kana lafa kaayeen deeman. Irrumattan du'a.
Ani mo akka Stefano si dagana mani kukuma irande mo amalupu ko kenuting demo ani. Ati sayang tai. Anda pakai sayunambo. Wanggela kanam dede da pakai sayunambo. Atau gerak ke mutai fateta. Duguma demta. Birangkara lama durat itu mana rande mo. Itu mande masih jira. Egaan waa'ee du'aa guyyaa waaqayyotti du'ama malee waaqayyoon wajjin hin jira. Kanaaf wanta jettan kana itti yaadaniitu garuu amma yeroo darbee dhaloota tokkottu dhugaa ba'uu iyyuu hin dhaga'e. Waa'ee raajii Musee dubbatu, waa'ee Abrahaamiin dubbatu. Kanaafi macaafa qulqulluu dubbifachuun nu barbaachisa. Nuni waa'ee Musee waa'ee Abrahaam osoo hin taane dhaloota kanatti waa'ee Kiristoos dhugaa ba'a. Kiristoos immoo nuuf jedhee fannifame jireenya nuuf kennuudhaaf. Kanaaf dhaloonni isatti amane immoo jireenya bara baraa akka inni qabaatu dhalootatti dhugaa ba'uudhaa qabna, kanatti himuudhaa qabna. Kana jechuudhaaf immoo dhugaa ba'uudhaaf immoo ni tokkoffaan dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo itti naannee sirriitti dubbifachuudhaa qabna. Dhalootatti dhugaa ba'uudhaaf immoo ayyaana Waaqayyoo fi humna Waaqayyoo kadhachuudhaa qabna. Kanaaf afaaniin dhugaa ba'uu bichaa osoo hin taane jireenya keenya irraa Yesuus Kiristoos mul'achuu qaba. Jireenya keenya hundumaan dhugaa ba'uu qabna jechuudha. Mukaan qabuudha. Ani be. Amma nan argine nan sila dhugaa ba'u. Waan beekee man dhugaa ba'amu. Sagalicha subadheera. Seera uumamaa kaasee amma mul'ataatti dubbisi. Kanaafiyyuu duudii yoo dhufe duubatti hin deemuun jechaa jira. Ani rajira inagenya sunana gumpa Yesusi nana rajo nana dua ka nargi dua jakan draka gumpa timanjira bar. Tunan nanaga lamdi tunamulla jama tunana nansinjira bar. Du'aa kaasuun jaamaa banuun dinqii miti. Dinqiin dinqii caalu wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudha. Dhaloota dukkana keessa jiran gara ifaatti fiduudha. Waaqayyo jaamaan si banuusa dinqii siin hojjechuunsa homaa rakkoo qabu. Garuu amma hafuura taragaaggaa qabaachuudhaa qabna. Taragaaggaanee dhaloota bakka garaa garaatti dhufanii jiran dukkana keessa kan jiran mana dhugaatii keessa kan jiran qaamaa kan jiran haala hin taane keessa kan jiranitti waa'ee Kiristoos dhugaa itti baanee gara jireenya bara baraatti isaan dabaluudhaa qabna. Kanaaf taragaaggaa'aatii fakkeenyummaa gaarii dhaloota kanaaf ta'a. Guyyaa darraa. Amma seera ba'u dubbise mulusaa nyaadhe randa'u nan dhuge malee nyaachuu dhugaa miti nan dhuge bulbulee akka bishaan. Bakka erga murteeffannee wangeela kana galmaan yoo wanti barbaade dhufe iyyuu duubatti hin deebinu. Wangeela kana lafan keenya garuu dhuguma galmaan keessa wangeela kanaa. Ana dhibbatti naggaa galmaanii. Anis bakka murteeffadhe irrumatti du'a malee jechuudha. Billaan nuti yaadu wanti barbaade yaadu wangeeluma kana lafa kaayee nuti deemu. Waa'ee galmaan ga'uu fi waa'ee dhiisuu achumatti fixanii ta'e turuu ture. Kanaaf ammasitti waa'ee galmaan ga'uu waa'ee isaa osoo hin taane waa'ee dhugaa ba'uu irratti xiyyeeffachuu qabna. Amma Yesuus Kiristoos jireenya, Yesuus Kiristoos dhugaadha. Namni Yesuus Kiristoositti amane hundinuu jireenya bara baraa ni qabaata. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne firdii jala jira. Har'a iyyuu itti faradamee jira. Namni Yesuus Kiristoositti amane garuu firdiin irraa ka'a. Jireenya bara baraas ni qabaata. Nagaan isiniif haa ta'u. Even ammas sin keessaa nan dhuga jechaa kan ture maaliif dhuga jechaa inni hundaa kottu nu faana taa'e Nagaan inni nu gogootudha al tokko sagalee misiraachuu isiniif qabannee dhufne buloota kun al tokko dhaggeeffadhaa maal? Dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo gooftaan baay'ee siin Aku jaalladha. dubartiin irratti haasa'uun barbaadachiisa jira. Jireenyi karaa Kiristoosiin jira. Yesuusin alatti jireenyi hin jiru. Du'aadha. Du'a jalaa ba'uu yoo barbaadde yoo baqannaa barbaadde gara Kiristoos. Yesus jadinan, Yesus ubara jirenya, irra jira nama gadi aya. Yesus kafada, Yesus jadinan,
Ay, ganun. Ay, mahal ko chino, ganun mga. Waaqayyo akkamitti dhaloota kana nutti Chino kenna. pa lang tayo. Bidhaachisi Waaqayyo galgala kana. Sino ka pa lang tayo? Dhaloota kana nutti kenna. Deka si Iddoo wajjin dhaloota kana. Jireenya. Deka si ka pa. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus fayyisaadha. Raka, raka. Deka si ka na birili hira. Jira nama kata, Yesus yang benar. Ay, kan nuuf kenname Yesuus Kiristoos malee birri miti. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus fayyisaadha. Namni isatti amanu kamiyyuu jireenya bara baraanii qaba. Bos. Dilma kana. Dilma ki. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus karaa jireenya bara namni isatti amanu kamiyyuu jireenya bara baraanii qabaata. Obboloota koo Yesuus hin jaallata. Gara Yesuus kottaa. Iyyasuus waa'ee cubbuu keenyaaf Sirriitti kaffalame nutti ni jenne jeeqi. Nagaa keenya jeeqi nagaa keenya. kaffaltiin keenya Yesuus. Magariisa dha. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus fayyisaadha. Iyyasuus jireenya. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus fayyisaadha. Karaan jireenya, karaan dhugaa Yesuus. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Karaan dhugaa jireenya Yesuus malee hin jiru. Karaan dhugaa jireenya Yesuus malee hin jiru. Iyyasuus dhugaadha. Iyyasuus jireenya. Namni isatti amanu kamiyyuu jireenya bara baraanii qaba. Amasin, kan ini cuma bu. Gitu. Bahasa aji bahasa. Aji bahasa. Laka. Jireenya Iyyasuus dhugaadha. Namni Yesuus itti amanu kamiyyuu jireenya bara baraanii qaba. Obboloota koo Yesuus hin jaallata Yesuus itti amana jireenya bara baraanii qaba. Rakata kafattan fani maseko raba. Raba baba. Roma shekata kartakena. Brother, what did you want to do?